Rakkoo maalii qaba? Neetwoorkii sirreeffattee? Era. Data rande faddu. Data rande faddu. Wifi. Anak-anak tak embe kuno ama duit na duku bukayan. Na le agmo makana te tangko ese. Gaafa rabbaaf taa'ee nu godhe qaba. Ha? Maa daataa guuttadhu hin jenne? Inkaba. Kopling share. Bishaan dhugii bakka bishaan qorraa. Akasi. Ofikka beewar data kuno lagartu. Ofikka be jiranu. Dhugi fayyada. Gaayisaan godhaa hundi keessanuu. Warri hoggaa meeqaa mataa na banaa turtan abbaa shanii eessanii amma isinii fide akkam jirtudha akkam jirtu. Abbaa shanii kana. Abbaa shanii fidi jettaniini ara nan salphachisina akkana. Nama meeqa si jala jira maan? Nama dhibba jaattu na jala jira. Nama meeqa si jala jira sin? Ani miskiin ana naquufanii jiranii barsiisi ilaaluu barbaadanii. Ara baak. Hin kalladda kaa. Sirraa tolee jira ammoo. Dhugaamu? Dhugaa rabbi. Ililli na darbame. Sirraa tolee bar. Manni madaamii sii ta'ee jira. Ijaaza nan buufattu ammati. Ani immoo. Atuu kiyyaa ijaaza maal godhu si buufadhama? Ara guys. Akkana na bosaadha. Koppiling na godhame. Maali wanni jedhan sun koppilingidha? Guys, koppilinki naa godha beetasaba kiyya nama saalfachiisina. Taaptaabiin isaa laaltanii 600 deemaa bar. Macarrashaa na saalfachiisuuf deemtanii mee? Akkanatti naafisitanii booda. Ililli na darbame. Ililli sadii moo maal jettan isin? Abaaboo lameedhiin. Ayyee abaaboo. Maa shanillee yoo kennan mirga qabanii. Nanta abaaboo Irraan lameedhiin. Ile irra na oofaa. Haadha shanii garbuu barbaada. Irra na oofaa. Akka ani lammata hin banne yoo barbaadan akka ani nuun kannellee yoo ka barbaadan taate koppilink sheer jaartii tiya namoosaa. Maa koppilinkiiniif sheeriin nama Jaartii tiya namoosaa. Jaartiin jaarsammoo kun maal? Thank you, qabeetu gala. Hin jenneen. Agartanii mi? Ibsa. Eenyuun qaba firan qabu bara firan qabu. Agartanii mi? Amma dhabbiidhaa qophaa'e. Hin bada. Thank you so much. Kitaatiin maal? Dhabbi mataa irraa. Qoy taayibingii irratti ilaalla. Obsi. Waay. Koppilinki naa godha galatoomi guys nama koppirra jiru fuula naa godha. Ara guys, na salphachiisin dhugaa rabbi. Tasabaadha ofiin si dala nama meeqatu jira? Nama 700 keessaa akkanatti moo? Nama 700 na jala nama meeqa si jala jira siin? Nama 250. Ara nama 250. Namni 700 teettanii akka namoonni dhugaa rabbi.
Rifeensa kiyya kanallee taatu gurguree. Ofirraa murisiin jedhaa jiru bar. Maa jarri yoo xiqqoo turte funyaan kanallee kan nasin jedhani. Dhugaa moo? Haalli carcar galatoomi ibsaa galatoomi dhugaa rabbi. Thank you galatooma. Ara guys nama wachuun qabdu dhugaa rabbi. Ate ada shani mau gimana tate abba shani miidhaban. Maal atabba shanii moofi? Atabba shanii moofi? Yaa moosi sanumee mana mukte kalbasi jala jira. Naa garti. Dhugaa hin garti. Ganaadha. Faamiliin kiyya beekaati. Nora kiyya maal dalagaa jirama yeroo sana. Imootina. Waan jiran natti mika. Buusa maal godhuu jiran yeroo sanii. Salaam warahmatullahi wabarakatuh guys. Nama 900 si jala jira maashaallah. Kopi linki naa godha jedhin. Kopi linki share naa godha. Ililli naa dar maali waan naa dar bazuun naa dar baaga. Waan isii takkaan jim godhan naa kenna. Yoo makiinaa diimtu sii kennan malee nan gaani. Makiinaa diimtuu eetta gurraattii adii naa kenna yoo barbaada. Ayii. Adabbii tokkoffaa. Guys adabuni. Ergi jemi ergi. Ay sa. Akkam abbaa shanii adabdaa. Rabbi waliif isin haa dhiisu. Amiin inshaallah. Waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan warahmatullahi. Adii tana sii kennadha. Onnee itti laallattaa. Dhiiga itti laallattaa. Ferozi. Dhugaa rabbi. Maal jette amaan? Haaraan mana moosuu qabdanii. Thank you. Welcome. Yoo amma namoota sa'aatii tana sii kennaa. Sitoota. Faatimaan naa godha abbaa shanii rabbi jedhe. Ayya lubbuutii sii kenna. Wanna lubbuutii caale maaltu jira? Waalaikum salaam. Korechana Fatih Galaton. Das itu Galatoma. Tap akkanatti koppiliin share. Tiriisa jira bakka simaaree jira. Maali? Ansimaaru. Thank you. Dhugaa rabbi ansimaaru akkamitti nama. Simoonaan ansimaaru. Ayya rakkoon qabu. Ati na adabi bakka ansi adabuun saalfadha. Akkamitti jaarsa kan kee marraa saafatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Guys nama hoosisaa. Waan ani si adabu bicha gaafi. Waan ani isin adabu isin hin dhageeffattan. Dhugaa rabbi nama hoosisaa qofa. Soddaa keenya. Soddaatii teenya. Feenet galatoon. Beetasab abaaboo afur. Keessumaadhaan adabinaan cinaa namoonni isaa garuu marraa lammaffatti. Thank you. Galatooma. Amma kanarratti ni sun. Gaarii biyya galatoon. Sagalee leencaa. Ibsijaa galatoon. Ana kaa sagalee leencaa kan qabu kun. Sagalee leencaa wayita. Network Kiko, thank you so much. Galatoomi. Ala kun waan isin kun baraane. Ooftanii. Ana namallee sumaaf deemna. Guys. Famous ida jettee akkamatti nu godhatti. Feenet galatoomi ulfaadhu. Abbaa qeerroo shanii jirra galata rabbi alhamdulillah akkam jirta. Rakkoon qaba amma mari'anna san. Dhugaa nama simu'a.
Dhugaa si moo na laala akkanuma na laala. Yoo namni si moo na laale. Dhugaa. Haadha ishee immoo itti mul'isuu qaba Waan dhugaa fedhetti rabbi. adabamaati yoo namooti. Ayyee namoota isaa Oromoo koo namoota isaa ayyee. Waanuma isiin jettu kanaaf namoota isaa. Eenyu koo namni si jala taa'e akkanatti toppii waan toppii sirii qabatanii akkana si jala taa'an kun. Oromoo koo namoota isaa ka'a. Danda'e Namuma gaa. ijoollee kan jaalatu. Namuma jechuun gammachuu kiyyaaf gammachuu maatii kiyyaaf. Haara namoota isaa guys. 2,000 na seensisaa dabbiin 2,000. Amma si maaruu beeki. Anuu si maaru na laala kanatti. Ati moo Anas immoo yaa. maa garaa Guys. jabaattaa anuu garaa sii laafee si dhiise. Anuu garaa sii laafee ati maa garaa jabaatta. Gaayis koppidinki naa godha nama 400 jirtani. Nama 900 keessa akkamitti akkana nama hoo dandeette baati. 2,000 na seensisaa ishii dabbiin 2,000. Bakka. Fira naa rifatu hin qabu jechuudha. Fira daddafee jaartii tanarra na oofu. Haara manatti nan galchitu jaartiin booda. Ayyuyyee jirta nafsee. Guys. Mana nan baasisina. Haara ala jirteetta. Thank Guys, you. irra na oofaa ka irra na oofaa. Abbaa shanee baga Mana jiraattee. 2,000 na seensisaa dabbiin 2,000. Haara siif jirra naan jedhame. Ayusha, thank you so much. Thank you, ani amti galatoomii bareedu. Bonnu dhugaa. Akkoo Si adabbii adaba naa fudhatu. dhabe. Kata amma kophee tasaba Maali? kiyyeetu keessummaadhaan dhiise naan si dhiise. Adabbiin kee maal ayyaa? Adabbii tokkoffaa qaaraa nyaatta. Haara qabu mana keessaa. Dhegii sogiin jiraatiin kijibiriiti. Haaraan qabu. Hin qabda. Lammaffaa. Madaamin tee kaaraan binne. No. Roozi yoo dhabeen malee hin ta'u. Adabbii lammaffaa na faarsi. Na faarsi. Ee. Adabbii sadaffaa. Adabbii sadaffaa. Jedhi kaa. Mataan dhaabbatu lee indee mattaatanii mataan dhaabbatu. Aragaa. Aragaa isin Adabbii sadaffaa salphisinaa. ijoollee kee faarsi ijoollee faarsuuni kana faarsuun tokkumaa miire. Ijoollee tiyya mammaa. Adabbii tokkoffaa. Okay, qaaraan qabu jetteemi. Shawaa faarsi jetti takka. Yoo shawaan faarsini nuti warra gandaatii miti. Okay. Tokkoffaa bakka rifeensa kee jiraattaa adabbii tokkoffaa rifeensa kee jiraattaa miknaatum Adabbii lammaffaa. Adabbii lammaffaa. adabbii lammaffaa ana faarsitaa adabbii sadaffaa ammoo Akkasuma wayii sirra hin deemne adabbii natti hin cimsin ammoo. Asin maaru ililli naa kennaa ijoollee ililli. kee faarsi bakka adabbii sadaffaa. Yaa sadaffaa jaalala naa qabdu ibsi bakka ijoollee faarsuuni kana faarsuun no jaalala illee hin fedhu dhiisi. Manuma keessatti ol faarsina. Ka fedhe filadhaa moo waan ati jette bichaa godha. Rifeensuma kee ciradhu adabbii wal faarsuun manuma keessaa bareeda. Lakki. Rifeensa waan biraa naa godha waan biraa. Dhiisi wal Rifeensa faarsuun manuma kanaaf na keessatti dhiiraa bareeda. kaaraa fanaddaa kan fanaddaa ni Guys, barbaadame. David, please. Faarsii haadha mana tiyyaa qaalii ifishaan warqii haragaa isa manan sarbasinaa irra na oofaam
Abu Murad, thank you so much. Yalla, thank you. Haadha mana xiyyaa warqii jaalatamtuu ibidda namaa timaatima. Mana cuudha. Seerumaan faasee gasila faarsite. Ibidda jechuun garuu waan Muuziin boba'u. firaafireetii. Amma Ara lammaffaa gaayis irratti namoota Abu Murad. akkana naan jettanii na fiddani. Akkana naan jettanii na fiddani. Way. Rabbi mataa ol isin haa qabu. Thank you so Hindu much. bulammat Keessan qawwee koonee tokko Abu Murad hayyuu. rifeensa. Abbaa shanee seeraan nu faarsika yookaan dhiisi. Adabbii rifeensuma kee jiraatu bakka. Jirachuu osoo hin taane akkuma duraanii sanii deemu. Rifeensa kiyya kana dhalaan takka rifeensa hin qabu kana hin qabdu gara. Amma gurguru. No. Akkuma duraanii san godhi bakka waadaadha adabbiidha nan faarsinii dhiisi bakka. Miliqooyedha. No, inni miliqan hin jiru qabee fida. Akkuma duraanii sani godhadhu mataa kee bakka.